jumada sola kuinta kamian saudada afaan Oromoodha. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo Oromiyaa irraa kan isiniif darbu qophii gabbisa afaan Oromooti. Qophii gabbisa afaan Oromoo tanadhaa wajjin qopheessinee kan dhiyeessinu Gariyyaa Tulluutii fi Daani'el Gabramadiin Ariiriiti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kenna. Afaan Oromoodha. Afaan Oromoodha. Awwaala muudite ittisa jumada sola kuinta kamian saudada afaan Oromoodha. Torbee darbe akkuma dhaggeeffattanii turtan jechuudha. Isin yaadachiisuudhaaf waa'ee ibsa maqaatii fi waa'ee ibsa xumuraa ilaallee gaafiiwwan adda addaa keessaa isin gaafannee gaafiiwwan gaafanneefis deebisuudhaan adhammoo mata duree biraa yookaan mata duree haarawaa qabannee akka dhiyaannu beellamaan adda baane guyyaan guyyatti sa'aan sa'aatti daqiiqaan daqiiqatti laakkamee kunoo torbeen tokko darbee har'as qophii teenna qabannee walitti deebineetiin jirra. Qophii har'aa keessatti kan ilaallu jechuudha waa'ee xumuraati isa afaan Ingiliffaatiin verb jedhu waa'ee xumurootaa yookaan xumurtootaa kana ilaallaa hanga xumura qophii keenyatti ammas nu waliin turaan affeerraa kenna. Afaan Oromoodha. Afaan Oromoodha. Awwaala muudite ittisa jumada sola kuinta kamian saudada afaan Oromoodha. Xumurtoota jechuun maal jechuu? Irra deebi'aa. Xumurtoota jechuun maal jechuu? Faayidaan xumurtootaa yookaan xumurtootaa afaan Oromoo keessatti maali? Xumuraa fi ibsi xumuraa garaagarummaan isaanii maali? Afaan Oromoo keessatti xumurtoonni iddoon isaan itti galan hima keessatti maal fakkaata? Gaafii kanaa fi kan kana fakkaataniif deebii itti kennina waan ta'eef qophii gabbisa afaan Oromoo raadiyoo Oromiyaatiin isinii dhiyaattu dhaggeeffadhaa nu waliin turaa. Afaan Oromoodha. Afaan Oromoodha. Awwaala muudite ittisa jumada sola kuinta kamian saudada afaan Oromoodha. Gaafii jalqabaa deebisuudhaaf xumurtoota yookaan inni afaan Ingiliffaatiin verb jedhamu afaan Oromootiin yoo hiikamu birkii dubbii kan raawwannaan yookaan ta'iinsa adda addaa agarsiisuudha. Irra deebi'aa xumurtoota jechuun birkii dubbii kan raawwannaa yookaan ta'iinsa adda addaa argisiisuudha. Isaanis waan ta'e, waan ta'uuf jiru, waan ta'aa jiru yookaan waan dalagame, waan dalagamaa jiru, waan dalagamuuf ta'uu fi kanaaf kan kana fakkaatan kan argisiisan xumurtoota jedhamu. Irra deebi'aa waan ta'e, waan ta'uuf jiru, waan ta'aa jiru yookaan waan dalagame, waan dalagamaa jiru, waan dalagamuuf ta'uu fi kanaaf kan kana fakkaatan xumurtoota jedhamu afaan Oromoo keessatti. Fakkeenyaaf gammachuu saree ajjeese. Irra deebi'aa gammachuu saree ajjeese yoo jenne hima kana keessatti ajjeese inni jedhu xumura. Caalaan kitaaba bite. Irra deebi'aa caalaan kitaaba bite hima kana keessatti jechi bite jettu xumura. Daraartuun fiigde. Irra deebi'aa daraartuun fiigde jechi jettu as keessatti akka xumuraatti tajaajilte. Irra deebuudhaaf ajjeese, bite, fiigde jechoonni jedhan waan ta'e yookaan waan raawwannaa tokko waan mul'isaniif isaan kunniin xumura jechuudha. Himoota kanneen keessatti akka xumuraatti tajaajilan jechuudha. Eega kana jennee
Xumura jechuun birkii dubbii kan raawwannaa yookaan ta'iinsa adda addaa argisiisu yoo jenne tajaajilli xumurootaa maaliree isa jedhu haa itti deeminu. Afaan Oromoo keessatti akkuma afaan biroo keessatti mul'atu tajaajilli xumurtootaa waan adda addaatiif oola. Xumurri tajaajila hedduu qaba. Afaan Oromoo keessattis tajaajila xumurtootaa keessaa inni tokkoffaan matimni yookaan gulummoon maal akka raawwate ibsa hima keessatti. Fakkeenyaaf haa ilaallu tokko tokkoon. Daa'imni boo'e irra deebi'aa. Daa'imni boo'e inni jedhu as keessatti gulummoon hima kanaa daa'ima. Boo'e inni jedhu ammoo waan raawwate san daa'imni maal raawwate isa jedhuudhaaf matimni waan raawwate waan ibsuu fi boo'uu daa'imaa ibsaa jechuudha. Kanaafuu boo'e isin jettu tun xumuraa jechuudha. Tajaajilli xumuraa as keessatti maalidhaa? Gulummoon yookaan hima kana keessatti daa'imni isin jettu kun boo'uu waan ibsuuf boo'e jechi jettu kun xumura jechuudha. Tajaajilli isiis waan daa'imni raawwate yookaan waan gulummoon kun raawwate ibsa waan ta'eef. Fakkeenya biroo haa fudhannu. Barattoonni dhufan irra deebi'aa. Barattoonni dhufan as keessatti barattoonni inni jedhu gulummoodha yookaan matima hima kanaati. Dhufan inni jedhu ammoo xumura. Barattoonni maal ta'an isa jedhuudhaaf wanti barattoonni raawwatan dhufuu barattootaa waan argisiisuuf dhufan inni jedhu kun tajaajila xumurtuuti jechuudha. Dhufan dhufuu isaanii argisiisa waan ta'eef xumurtoonni matimni maal akka raawwate ibsuu jechuudha. Tajaajila tokkoffaadha kun. Mee fakkeenya sadaffaa itti aayidaan ilaallu. Tolaan rafe irra deebi'aa. Tolaan rafe. Tolaan hima kana keessatti matima. Rafe inni jedhu ammoo tolaan maal akka raawwate mul'isa waan ta'eef xumura jechuudha. Rafe xumurri jedhu tolaan maal ta'e isa jedhu ibsa waan ta'eef kanaafuu tajaajilli xumurtootaa inni tokkoffaan gulummoon yookaan matimni maal akka raawwate nu ibsuu jechuudha. Gara tajaajila lammaffaatti ce'uun dura mee muuziqaa ce'umsaa kanaan gara sachaa ceenu. Afaan Oromoodhaa. Afaan Oromoodhaa. Wala mudite itti saajumadaa soda kuinda'u sayaan saudada afaan Oromoodhaa. Tajaajilli inni lammaffaan xumurtootaa matimni maal akka ta'e ibsa. Inni silaa matimni maal akka raawwate ibsa jenneetiin jirra. Inni kun garuu faayidaan isaa yookaan tajaajilli inni lammaffaan afaan Oromoo keessatti matimni maal akka ta'e ibsa. Fakkeenyaaf tolaan gammade maal ta'e tolaan isa jedhuudhaaf gammaduu isaa ibsa waan ta'eef gammade inni jedhu kun matimni maal akka ta'e ibsuu isaa nu mul'isaa jechuudha. Gadaan dammaqe gadaan maal ta'e ni dammaqe isa jedhu waan ibsuu fi matimni gadaan inni jedhu hima kana keessatti gulummoodha yookaan matima. Kanaafuyyuu gadaan maal akka ta'e ibsaa jechuudha. Hima biraa fudhannu ibiddi boba'e irra deebi'aa hima kana ibiddi boba'e yoo jenne ibiddi as keessatti matima hima kanaati. Boba'e inni jedhu ammoo xumura. Matimni maal akka ta'e waan nu ibsuuf boba'e inni jedhu kun tajaajila matimni maal akka ta'e nu ibsaa jechuudha. Xumurri kun faayidaan xumuraa inni sadaffaan yookaan tajaajilli xumuraa inni sadaffaan matimni maal akka qabu ibsu irra deebi'aa. Matimni maal akka qabu ibsu tajaajila xumurtootaa isa sadaffaadha kun. Fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Isiin haadha ilmaa taate irra deebi'aa. Isiin haadha ilmaa taate maal qabdi isiin ilmoo qabdi ka jedhu ibsuudhaaf isiin haadha ilmaa taate isa jedhuudhaaf matimni maal akka qabu ibsa. As keessatti matimni hima kana keessatti isiin maqdhaala yookaan baa maqaa jettutu matima jechuudha hima kana keessatti. Kanaafuu isiin haadha ilmaa taate yoo jennu matimni maal akka qabu ibsuu isaa kan nutti mul'isu xumuraa jechuudha. Xumura matimni maal akka qabu nutti ibsuu jechuudha kun. Bashaasheen qarshii hin qabdu irra deebi'aa. Bashaasheen qarshii hin qabdu inni jedhu xumura. Hin qabduun kun maal ibsaa? Isii maal akka qabdu gulummoon maal akka qabu ibsa waan ta'eef tajaajilli inni sadaffaan isa kana jechuudha.
Tajaajilli inni arfaffaan ammoo matimni waan ta'e hima. Irra deebi'aa matimni waan ta'e hima. Fakkeenyaaf baalli mukarraa bu'e. Irra deebi'aa baalli mukarraa bu'e. Bu'e inni jedhu kun baalli inni jedhu kun matimaa bu'uu isaa ibsa waan akka ta'e bu'uu isaa ibsa waan ta'eef xumurri kuni matimni maal akka ta'e ibsa. Fakkeenya biroo haa fudhannee ilaallu. Kitaabni isaa tarsa'e. Kitaabni isaa tarsa'e. As keessatti kitaabni maal akka ta'e ibsaa jechuudha. Foddaan manaa baname. Foddaan manaa baname. Matimni waan ta'e hima as keessatti jechuudha. Foddaan banamuu isaa mul'isaa jechuudha. Muuziqaa ce'umsaa kana booda tajaajila xumurtootaa hangana hojjennee akaakuuwwan xumurtootaa muuziqaa ce'umsaa kana booda itti deebina. Ammas nu waliin tura. Afaan Oromoodhaa. Afaan Oromoodhaa. Wal muudite itti saajumaadhaa. Toola guutuu nyaan saawwaadhaa. Afaan Oromoodhaa. Akaakuu xumurtootaa. Afaan Oromoo keessatti xumurtoonni afaan Oromoo garee sadiin gugurdotti qoonna. Isaanis xumurtuu darboo isa afaan Ingiliffaatiin transitive verb jedhamu, xumurtuu hafoo isa afaan Ingiliffaatiin intransitive verb jedhamu, sadaffaan ammoo xumurtuu gargaartuu isa afaan Ingiliffaatiin auxiliary verb isa jedhamu laallaa jechuudha. Isaan kanneen keessaa mee xumurtuu darboo yookaan transitive verb inni afaan Ingiliffaatiin jedhamu afaan Oromoo keessatti eenyu fa'a ka jedhu haa ilaallu. Inni kun afaan Oromoo keessatti yoo raawwannaan matimarraa gara antimatti darbu keessatti kan mul'atu. Irra deebi'aa xumurtuu darboo inni afaan Ingiliffaatiin transitive verb inni jennu kun yoo raawwannaan tokko matimarraa gara antimatti darbu kan keessatti mul'atu xumurtuu darboo jenna jechuudha. Fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Inni kun hima keessatti xumurri darboon kan mul'atu yoo raawwatamni yookaan raawwatamni tokko jiraate qofa. Xumurri darboon kan mul'atu hima keessatti yoo raawwatamni tokko jiraate qofa. Fakkeenyaa fudhannu waraabessi farda ajjeese. Irra deebi'aa waraabessi farda ajjeese. Kan du'e farda. Kan ajjeese waraabessa. Wanti raawwatame ajjeecha. Kanaafuu ajjeese isiin jettu kun xumurtuu darboodhaa jechuudha. Wanti irra raawwatame duuti kan irra raawwatame farda eenyuun waraabessaan. Kanaafuu xumurtuu darboo jechuun akkuma duraan ibsuuf yaaletti yoo raawwannaan matimarraa gara antimatti darbu keessatti kan mul'atu. As keessatti waraabessi matima, fardi antima, ajjeechaan xumura. Kanaafuu ajjeechaan waraabessarraa gara fardatti darbe waan ta'eef kun xumurtuu darboo jenna jechuudha. Rumichi raqa nyaate. Irra deebi'aa rumichi raqa nyaate. Kan nyaattame raqa. Kan nyaate rumicha. Gochi raawwatame nyaatiinsa. Kanaafuu nyaattamuun sun irratti raawwatame waan ta'eef nyaate xumurtuun jettu kun xumurtuu darboodha yookaan isa afaan Ingiliffaatiin transitive verb jennu san jechuudha. Bassaan bishaan jigsite. Irra deebi'aa bassaan bishaan jigsite. Bassaan as keessatti matima. Bishaan antima. Jissi sun maalidha? Xumura. Kanaafuu gocha ka raawwate bassa. Gochi irra raawwatame bishaan. Gochi raawwatame immoo jissiinsa. Kanaafuu jissite isiin jedhu kun xumurtuu darboodha jechuudha. Irra deebuudhaaf raqa, farda, bishaan jechoonni jedhaman kunniin antima. Kanaafuu ajjeese, nyaate, jissite kan jedhamu kunniin xumurtuu darboodha. Kanaafuu xumurtuun darboon yoo raawwannaan matimarraa gara antimatti darbu kan keessatti mul'isu sun xumurtuu darboo jenna jechuudha. Kan biraa immoo akaakuun xumuraa inni biroo xumurtuu hafoo yookaan intransitive verb inni jennu maali faayidaan isaa haa jennee ilaallu. Xumurtuun hafoon yookaan intransitive verb inni jedhu sun gochi tokko matimarraa gara antimatti osoo hin darbin kan hafu yoo ta'e akaakuun xumurtuu sanaa xumurtuu hafoo jenna jechuudha. Isa afaan Ingiliffaatiin intransitive verb jennu san jechuudha. Irra deebi'aa gochi tokko matimarraa gara antimatti osoo hin darbin kan hafu yoo ta'e akaakuun xumurtuu sanaa xumurtuu hafoo jenna. Fakkeenyaa fudhannee ilaallu. Daa'imni dhalate.
irra deebi'a daa'imni dhalatuu qofa malee eenyurraa akka dhalate waan ibsineef as keessatti daa'imni haadharraa dhalate uduu jenne haadharraa dhalatuun sun dhalateen tuni hima kana keessa maal taati tiraansiitiif yookaan xumurtuu darbootaati garuu as keessatti daa'imni dhalate qofa jenne malee abbaarraa dhalate waan argisiifneef kun ammoo xumurtuu hafoo jenna jechoodha. Sangaan du'e irra deebi'a sangaan du'e isiin jettu kun maaltu akka sangaa ajjeese wanta as keessa akka waan hin jirreefi du'e isiin jettu tun xumurtuu hafuudha jechoodha. Roobni roobe irra deebi'a roobni roobe inni jedhu kun roobni eessaa roobe waaqaa roobe moo lafaa roobe isa jedhuuf waan addaan hin baaneef kanaafu xumurri kunis xumurtuu hafuudha jechoodha. Akaakuu xumuraa isa sadaffaa torbeetti deebina. Har'aaf kan qabannee dhiyaanne waa'ee xumuroota isuma hangammaa dhageettan jechoodha. Yaada qabdan yookaan qeeqa qabdan lakkoofsa sanduuqa poostaa 2919 qophii gabbisa afaan Oromoo jettanii nu barreessuu dandeettu. Dhaloota keessan kan isin lakkoofsa sanduuqa poostaa 2919 gabbisa afaan Oromoo jettanii nu ergitan Daani'el Gabramadiin Areerii qopheeffatee kunoo as jira. Kanaafuyyuu sirba kanaan booda walitti deebina. Ammas qophii gabbisa afaan Oromoo waliin turtii gaarii isiniin jenna. Egaa kabajamtoota caqastoottennaa ammaa tana gara xalaa maamiltootaa fi caqastoota teenna biraan ogaanitti sinceesnaa gumaacha duraa kan barataa taarikoo Isaayyaas godina Gujii aanaa Booree mana barnootaa ol aanaa Booree irraa gumaacha nu ergee jiraati. Gumaachi barataan kun nu ergee hibboo afaan Oromoo nu ergee jiraati. Hibboo isaa kanallee akkanaan dhiyeessa. Harkaan facaasanii ijaan funaanan
irra deebi'ee dubbisaa hibboo tana harkaan facaasanii ijaan funaanan yookiin ilaan funaanan yookiin harkaan facaasanii ilaan guuranillee ni jedhanii deebiin hibboo tana barreeffama jechuu kan ittaanu hin dhiqattu hin dibattu ni bareeddi irra deebi'ee dubbisaa hin dhiqattu hin dibattu ni bareeddi deebiin hibboo tana hiddii jechuu kan ittaanu ganama argeen guyyaa dhabee irra deebi'ee dubbisaa ganama argee guyyaa dhabee deebiin hibboo tana fixeensa jechuu kan ittaanu luka afur qaba laga hin ce'u luka afur qaba laga hin ce'u deebiin hibboo tana siree jechuu guyyaa namaa gadi halkan namaa oli deebiin hibboo tana lukkuu yookiin handaaqqoo jechuu godoo yookiin gosee gamaa balbaltisii lamaa deebiin hibboo tana funnaan yookiin funyaan jechuudha. Fayyaan du'aa baataa du'aan fayyaa baataa irra deebi'ee dubbisaa fayyaan du'aa baataa du'aan fayyaa baataa deebiin isaa farda kooraa nama jechuu farda kooraa nama ol utaaleen gadi cuqqaale deebiin hibboo tanaa mooyyee midhaan itti tuman jechuudha jedhee jira. Egaa barataa taarikoo Isaayyaas gumaacha keetiif guddaas galateeffannaatii hirmaannaan kee haaluma kanaan itti fufuu jenna. Afaan Oromoodhaa Afaan Oromoodhaa wal muudite itti faajumaadhaa tola kuintahu kanyaan saawdaadha Afaan Oromoodhaa. Gumachi itti aanuu kan barsiisaa Waaqtolaa Cheerinnet godina Wallagga Lixaa Aanaa Beegii mana barumsaa Haroo Koobbaree sadarkaa tokkoffaa irraa gumaacha nu erganii jiraniiti. Gumaachi isaan nu ergan hibboo afaan Oromoo nu erganii jiraniiti. Hibboo isaan nu ergan kanallee haala kanaan dhiyeessa. Haati gurraatti ilmoon adaadii irra deebi'ee dubbisaa hibboo tana haati gurraatti ilmoon adaadii deebiin hibboo kana jabanaa fi shinii yookiin sinii bunaa jechuun kan itti aanu wal bira jiru garuu waliin argan irra deebi'ee dubbisaa hibboo tana wal bira jiranii garuu waliin arganu deebiin hibboo tana ila yookiin ija jechuudha kan itti aanu ni mirmirsaa garuu hin darbatu irra deebi'ee dubbisaa ni mirmirsaa garuu hin darbatu deebiin hibboo tana baballii qilleensi raasu jechuudha. Egaa baballii jechuun buuyyoo beelee caffeelee ni jedhama. Marga laga keessaa yookiin raaree yookiin raaroo keessaan margu jechuudha baballee jedhama kan itti aanu intala koo yookiin intala koo mudhii hidheen ol darbadhe irra deebi'ee dubbisaa intala yookiin intala koo mudhii hidheen ol darbadhe deebiin hibboo tanaa gaagura jechuudha gaagura hidhamu kan itti aanu inni dhuma tokko ni deemna jedha tokko ni sirba jedha tokko immoo ni teenya jedha. Irra deebi'ee dubbisaa tokko ni deemna jedha tokko ni sirbina jedha tokko immoo ni teenya jedha deebiin hibboo tanaa bishaan dhallaaduu akkasuma dhagaa jechuudha. Kan ni fiigna yookiin ni deemna jedhu bishaanii kan ni sirbina jedhu dhallaaduu yookiin allaaduu bishaan keessaati kan ni teenya jedhu immoo yookiin kan ni teenna hin teenna jedhu immoo dhagaa jechuudha. Egaa barsiisaa Waaqtolaa Cheerinnet gumaacha keessaniif guddaa sin galateeffannaatii hirmaannaan keessan haaluma kanaa itti fufuu jenna. Afaan Oromoodhaa Afaan Oromoodhaa wal muudite itti faajumaadhaa tola kuintahu kanyaan saawdaadha Afaan Oromoodhaa. Gumaachi itti aanu kan Hussein Mohammed godina Jimmaa Aanaa Limmuu Kossaa irraa gumaacha nu erganii jiraniiti. Gumaachi isaan nu ergan mammaaksota afaan Oromootii fi hibboo nu erganii jiraniiti haala kanaan dhiyeessa. Durarratti mammaaksa harree hin qaddu farda namaa tuffatti irra deebi'ee dubbisaa harree hin qaddu farda namaa tuffatti harree hin qabdu gaangee namaa tuffatti. Egaa mammaaksi kun harree hin qabdu farda namaa tuffattiillee ni jedhama jechuu kan itti aanu ijoolleen tolchuu eegatte qabbana'uu eegachuu dadhabde irra deebi'ee dubbisaa ijoolleen tolchuu eegatte qabbana'uu eegachuu dadhabde kan itti aanu
namni waan jedhu haa jedhu koo garaan achi narraa haa jedhu jedhe waraabessi. Irra deebi'ee dubbisa. Namni waan jedhe haa jedhu koo garaan achi narraa haa jedhu jedhe waraabessi. Gumaachi Huseen Muhammed Kaayittaanu immoo hibboo afaan Oromooti. Hibboo tanallee haala kanaan dhiyeessa. Mana ijaarsi tole utubaan saa lama. Irra deebi'ee dubbisa. Mana ijaarsi tole utubaan saa lama. Deebiin hibboo tana hindaaqqoo yookiin lukkuu jechuudha. Kan ittaanu waan shanin na dinqee. Deebiin hibboo tana bishaan ooficha malee yaa'u, samii utubaa malee dhaabattu, lafa dhisaa malee diriirtu, huummoo dhukkuba malee aaddu, hiddii dhiqaa malee bareeddu jedhanii jiraniiti. Egaa hibboon tun bifa biraallee yoo hibbifatamtu waan jaaraajiilleen ni jedhama. Waan jaaraajii yoo ta'e immoo akkuma jiranutti deebiin shanan kana dabalatee jechuudha. Bishaan ooficha malee yaa'u, samii utubaa malee dhaabattu, lafa dhisaa malee diriirtu, huummoo dhukkuba malee aaddu, hiddii dhiqaa malee bareeddu, bofa miila malee deemulle ni jedhama jechuudha. Bifa kanallee adoobutamee bareedaadha. Eegaa Huseen Muhammed gumaacha keessaniif guddaa isin galateeffannaati. Hirmaannaan keessan haaluma kanaan itti fufuu jenna. Gumaachi itti aanu kan Aabbuu Tolosaa godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa irraa gumaacha nu erganii jiraniiti. Gumaachi isaan nu ergan walaloodha afaan Oromoo jechuudhaan walaloo nu erganii jiraniiti. Haala kanaan dhiyeessa. Afaan Oromootaa barnootaan guddatee carraa guddaa qaba dagaagee mul'ate eessumattuu taanaan fageenyaaf dhiyootti gamaa gamanattuu hojiirratti argame ilmaan Oromootaa jabaadhaa baradhaa ka'aa wal kakaasaa lammiin kiyya hunduu jechuudhaan walaloo gabaadduu kan nuuf ergan Aabbuu Tolosaa gumaacha isaaniitiif guddaa isaan galateeffannaati. Hirmaannaa isaanii haaluma kanaan itti fufuu jenna. Afaan Oromootaa Afaan Oromootaa wal muudite itti saachumada soda kuinta'u sayaan saudada Afaan Oromootaa. Egaa kabajamoo caqastootenna ammaa tana qophii teennaa doo hin fixin teessoo teennaa isin tinnaa warroonni karaa xalaatiin nu barreessuu barbaadan karaa lakkoofsa sanduqa poostaa keenna 2919 Adaamaa jedhaatii nu barreessaa. Garuu qophii gabbisa afaan Oromoo jechuu hin dagatina. Warroonni carraa intarneetii qabdan yookiin karaa iimeeliitiin nu barreessuu barbaadan dhaasoo 2007 qubeedhaan yoo jedhu daa haa saa oo 2007@yahoo.com jedhaatii nu barreessa. Irra deebi'aa warroonni karaa xalaatiin nu barreessuu barbaadan karaa lakkoofsa sanduqa poostaa keenna 2919 Adaamaa jedhaatii nu barreessaa. Garuu qophii gabbisa afaan Oromoo jechuu hin dagatina. Warroonni carraa intarneetii qabdan yookiin karaa iimeeliitiin nu barreessuu barbaadan dhaasoo 2007 qubeedhaan yoo jedhu daa haa saa oo 2007@yahoo.com jedhaatii nu barreessa. Afaan Oromootaa Afaan Oromootaa wal muudite itti saachumada soda kuinta'u sayaan saudada Afaan Oromootaa. Egaa kabajamtoota ciqastootteenna qophii tana qopheessinee kan isinii dhiyeessine Gariyaa Tulluu anilleen Daani'el Gabramadiin Areeriitii gulaalaan qophichaa Abbabaa Magraatii teeknika waraabbiitiin kan nuuf qindeesse Daawit Yaadataati. Afaan Oromootaa Afaan Oromootaa wal muudite itti saachumada soda kuinta'u sayaan saudada Afaan
afaan oromoodha.